Keessummaa mana namaa dhaqxee caammaa isaan biratti baafattee dhiqachuuf qaanoftee beektaa? Akkasumas guyyaa mana namaa dhimma ta'eef deemtee mana isaanii seenuudhaaf manni isaanii keessa baay'ee walaliidha. Caammaa baafattee seenta. Ati immoo caammaa baafachuuf fooliin caammaa keetii baay'ee ajaa'iba. Kana akkam godhee fura akkamitti seetee canqabdee beektaa? Malaan amma kanaa gaditti sitti kana yoo sirreessite rakkoo kanarraa fayyuu furamuu dandeessa. Akkasumas hiriyaan kee, maatiin kee, namoonni ati baay'eetti dhuftu rakkoo ajaa caammaa kanaan, ajaa luka isaaniitiif rakkatan yoo jiraatan viidiyoo kanatti agarsiisi. Waan amma kanaa gaditti tarreessu kana haa raawwatanii yeroo gabaabaa keessatti rakkoo kanarraa furamu. Nagaan keenya kan jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Jaalattoota maatii kuttaa'etu akkam jirtan? Bakki jirtan nagaa? Nuyi nagaa. Har'a barumsa ajaa'ibaa baay'ee fayyada jedhu tokkoon qabadhee dhufe. Innis maalinni furmaata foolii lukaa yookiin kophee. Namoonni baay'een mana namaa deemuu baay'ee jibbu baay'ee. Yoo caammaa ofirraa baafatan, kophee ofirraa baafatan, kophee isaanii baay'ee ajaa'iba. Nama bira taa'uu hin danda'anii. Kana qofa miti. Namoota baay'ee bakka tokko walgahii garaagaraa waan garaagaraa walitti qabaman keessa caammaa namoota tokko tokko baay'ee foolii baasuudhaan namoota jeeqa. Namoonni sun immoo baay'ee itti qaanamu. Agartee? Kun immoo sababa gurguddaa lamaaf ta'uu danda'a. Tokkoffaa sababa lukti isaanii baay'ee dafquuf dafqa kanarraa kan ka'e qaama isaanii luka isaanii jalatti yookiin immoo quba isaanii gidduutti baakteeriyaa fi faangasiin garaagaraa baay'inaan wal horuudhaan dafqa kana gara foolii hin taanetti foolii ajaa'atti jiruudhaan lukti isaanii akka ajaa'u taasisa. Kana qofa miti. Inni lammaffaan immoo namoonni luka isaanii dhiqachuu hin jaalanne sababa luka isaanii hin dhiqanneef xuriin deddeebi'ee har'a isumatti keewwatu caammaa boruus deebisee isumatti dhiqatu isumatti keewwatu. Sababa kana immoo baakteeriyaa fi faangasiin achi keessa luka isaanii keessatti wal horuudhaan amala kana fiduu danda'a. Sababoota kanaaf rakkoowwan kanaaf furmaanni maali kan jedhuun furmaana isaa qabadhee isiniif dhufe gaggabaabsee isinitti hima. Isin waan gochuu qabdan duwwaa qabadhaatii hojiirra oolchaa. Tokkoffaa furmaanni isaa maalinni buruushii fi saamunaadhaan guyyaatti yoo xiqqaate guyyaatti al tokko miila keenya sirriitti dhiqachuu qabna. Yeroo dhiqannu immoo quba keenya gidduu sirriitti rigachuu akkasumas barruu lukaa keenya jala sirriitti dhiqnee buruushiidhaan ofirraa dhiqachuu qabna. Inni lammaffaan erga miila keenya dhiqanneen booda immoo otoo caammaa hin godhatin yookiin osoo kophee hin godhatin dura miilli keenya kun goguu qaba jechuudha. Miila keenya kana gogfachuu. Sadaffaa kaalsii miilaa guyyaan jijjiiruu. Namoonni kam? Namoonni caammaan keenya lukti keenya dafqee fooliin caammaa keenyaa yookiin fooliin kophee keenya nu rakkisu kaalsii keenya, soolii keenya, caammaa keenya guyyaadhaan jijjiirree godhachuu qabna. Kaalsiin nu godhannu kaalsii furdaaf jirbii irraa hojjetame yoo ta'e baay'ee filatamaadha. Maaliif kaalsii furdaan miilli keenya yeroo dafqu dafqa keenya nuu fudhata. Jirbii yoo ta'es dafqa miila keenya ofitti fudhachuuf gargaara. Arfaffaan akkuma beekamu namoonni miilli isaanii dafqu gogaan luka isaanii yeroo baay'eetti irra haqa. Kanaaf hin dudu'aa jechaadha. Numa maal gochuu qabnaa? Dudu'aa gogaa keenya quba luka keenyaa gidduudha barruu keenya jala irraa soqnee sirriitti irraa kakaasuu qabna. Maaliif yoo achirra ture ajoo waan danda'u jechaadha. Ajaa luka keenya hir'isuudhaaf dudu'aa gogaa keenya qeensa keenya gidduudha quba keenya gidduudha barruu keenya jala sirriitti irraa hooqnee irraa kaasuu qabna yeroo dhiqannu. Inni shanaffaan qeensa keenya yeroo yerootti qorachuu qabna. Qeensa keenya jala xurii ofitti kuusee qabachuu waan danda'uuf xurii kanarraa bilisa ba'uu maal gochuu qabna? Qeensa keenya yeroo yerootti ofirraa qoruudha. Inni ja'affaan kophee nama qabu godhachuu dhiisuu yoo danda'ame amma danda'ame isaa kophee babal'aa kaawwachuu. Kophee babal'aa. Kopheen nama qabu miilli keenya hin dafqaa. Miila dafqu kanatti immoo baay'ee inoo'aa. Kun immoo baakteeriyaa faangasii sun immoo akka inni xiraa'u waan taasisuuf isa kana hir'isuudhaaf kophee babal'aa kaawwachuudha. Inni torbaffaan manneen qorichaa fi dunkaanota qorichaa garaagaraa hin kennamu waan ta'eef saamunaawwan faangaasii baakteeriyaa nurraa ittisuu danda'an fayyadamnee luka keenya dhiqachuu qabna. Inni saddeettaffaaf inni dhumaa yoo kanaan nuu fayyadee ammallee itti deddeebi'ee baay'ee nu rakkise mana yaalaa deemnee qorichi kennamu jira qoricha kana fudhannee godhachuudhaan irraa fayyuu dandeenya. Daawwattootaaf jaalattoota maatii kuttaa'ee tokko namoonni hedduun caammaa isaanii baay'ee ajaa'uudhaan isaan rakkisu.
ollaa keessa jiru, naannoo keessa jiru, maatii keessa jiru. Nama bira dhaquu baay'ee jibbuu. Nama keessatti walitti qabamanii gaafatan caammaa isaanii keessa foolii kennuudhaan baay'ee isaan qaanessa. Guyyaa guyyaa yeroo mana namaa deeman caammaa baafatanii mana namaa seenuu baay'ee qaana'u. Galgala keessummaa mana namaa dhaqanii yookiin immoo hiriyaa isaanii bira dhaqanii caammaa isaanii baafatanii illee luka dhiqachuun baay'ee isaan rakkisa. Rakkoo kana furuudhaaf maloota amma ani isinii kaa'e kana fayyadamuudhaan furuu dandeessu. Kanaanillee immoo yoo ta'uu baate mana yaalaa dhaqxanii qorichi kennamu jira. Yeroo tokko tokko qorichi hin gurgurama. Isa kana fudhattanii dukkaana garaagaraa irraa rakkoo caammaa ajaa'u kana ofirraa furuu dandeessu hin jedha. Viidiyoo kanarraa barumsa ajaa'ibaa akka isin argattan abdiin qaba. Yoo isin tole viidiyoo keenya laayik godhaa, namoota biraatiif illee sheer gochuudhaan irraa baradhaa isin jedha.